Oromo barumsa Oromo taumsa Oromo shanana Oromo Nagaan keenya kan kabajaa bakka jirtan hundatti daawwattoota keenyaan isin haga'u jecha har'a qopheessitoonni OVU ani annee taliilee fi lalistuun sagantaa addaa isin qabannee deebinee gara keessan dhufnee jirra. Egaa akkuma beektanii mata duree dhaggeeffattoonni keenya odeeffannoo fayyadoo ta'an argatu jennee gara keessanitti fiduudhaan irratti mari'annaa. Har'as keessummoota lama dhimma talaallii Koovid-19 irratti akkasumas immoo kiliinika magaalaa keenya keessatti yeroo ammaa Oromoota namoota keenyaan banamee hawaasa keenyaa fi akkasumas hawaasa bal'aa kan Oromoo hin ta'in illee bal'inaan tajaajilaa jiru irratti odeeffannoo guddaa isinii kennuuf maan immoo waan isaa waliin mari'achuudhaa fi keessummoota lama gara kanatti affeerree jirra. Keessummoonni keenya har'aa ogeessota fayyaati. Tokko Dr. Obsa Hassanii, inni kaan immoo physician assistants obbo Amin Yousuf jedhamu. Egaa Dr. Obsa Hassan baay'een keessanii hin beektu jedheen abdadha. Miidiyaa Oromoo hedduu irratti yeroo hunda dhimma adda addaa irratti dhiyaatee gaaffii adda addaa yeroo deebisu inuma argitu. Dr. Obsaanii durataa waldaa hawaasa Oromoo Minisootaati. Akkasumas koree boordii hirphaa kan dhaabbata gargaarsa Oromoo achi keessattis kan tajaajilaa jirudha. Kan biraas ayopaa kan ogeessota fayyaa dhaabbata ogeessota fayyaa Oromoo keessatti akkasumaan tajaajila. Ammoo kiliinika tokko Amin wajjin ta'uudhaan magaalaa lakkuu kana keessatti bananii bal'inaan hawaasni keenya irraa fayyadamaa jira. Kana gadi fageenyaan isaa wajjin mari'achuudhaa fi gara OVUtti lamaan isaanii affeerree har'aas dhufanii jiru. Dursee egaa maqaa OVUtiin Obsaa fi Amin baay'een isin galateeffachuun barbaada. Yeroo keessan fudhattanii isin hedduu biiziidha. Amma Amin yeroo kanayyuu kiliinika keessa tajaajilaa osoo jirtuu gara keenya dhufte. Kanaaf baga nagaan dhuftaniin isinin jedha. Achumaan waa'ee keessanis waa'ee kiliinika kanaas ibsuudhaan akka sagantaa kana waliin jalqabnuuni mee gara Dr. Obsaattan dabarsa. Baay'ee Talaallii adde Annee fi lalistuu hundi keessanuu asitti nu affeeruu keessanii fayyaadaan jira. Ani maqaan kiyya Obsaa Hassanii Minisootaan jiraadha. Yeroo ammaatti hawaasa keessatti wantoota tokko hawaasuma keenya gargaaruu irratti nan hirmaadha. Akkuma Anneen jettetti har'aan tana waa'ee keenyaa akkuma isin ibsitetti haa ta'u, ani abbaa ilmaan lamaati. Biyya tana immoo bara 1999 dhufe. Urmii tiyya walakkaa biyya faranjii tanatti hin fixe. Immoo handhuurtii tiyya Oromiyaadha. Yeroo tokko illee nan deddeebi'a. Sanumaatu gaa waan ofii kanarratti nu rarraasisa. Hundumaafuu asin nu affeertanii waa'ee keenyaa fi waa'uma kiliinikaa keessumattu ammaas yeroo ammaan tana duula talaallii Koovidii dhukkuba salaayisa addunyaa golbee weeraree ammaan tana gara dhuunfatamuutti deemaa jiru kanarraa haala nu majjeessuu keessaniif fayyaadaan jira. Akkasumatti ammaas ogeessa teeknikaa keenyallee achumaan galatoonfachuun barbaada. Galatooma. Obbo Amin atis itti fufime. Ayyee galatooma asitti nu affeeruu keessaniif nama cinaallee hawaasaa wajjin barsiisuuf tattaaffiin isin gootan tattaaffii gaariidha. Amin Yousufin jedhama, physician assistantidha. As bara at the end of 1996 dhufe kanatti Obsaan caala
Sanii alatti egaa biyya kana eegaan dhufee physician assistant eegaan ta'e amata 11 amma primarily hojiin kiyya emergency medicine ture ammallee akkasumatti hin hojjedha ila hanga klinika kana hin eegalinitti ammallee cinaa as hojjedhe cinaa emergency medicine hojjedha خبرة مالت جرالي and I think kuni gartee haasoo irratti haasoo qabnu talaallii fi Koovid illee gartee waan hawaasa keenya kana hedduu jeeqaa jiru wajja isinillee asirra nu abeertanii yaada keenya hawaasaa wajji nu qoodachiisuudhaaf galatoomaa jenna. Okay. Atau ga anis si Dr. Obsa fi Obbo Amin baay'ee isin galateeffadha gara Oromo View keessanii fi nagaan dhuftan isiniin jedha. Amma gaa akkuma jenne kliinika banattanii jirtu kliinika keessanii si akka namooti warri hin beekne beekuu danda'anii fi iddoo kamitti argama Minnesota keessaa kan warri dhufanitti tajaajilamanis eenyudha jechuun koo like maalirratti specialized taatanii namoota warri dhufan immoo inshuraansii akkamii isaan barbaachisaa isin bira tajaajiluu danda'uudhaa fi akkasumaanis immoo warri hin qabnes tajaajilamuu isin biratti egaa fi koo kana obbo Yousuf irraan jalqaba. Ayya galatoome. Kliinika keenya iddoon inni itti argamu karaa guddaa seentiraal irraati. Seentiraal gaa akkuma beektanitti karaa guddaa kan Minneapolis karaa noordiitii wajjin walitti fidu Columbia Heights Friendly Blaine kana gartee walitti fidu. Iddoon keenya immoo kan adreesni isaa 3638 Central Avenue Northeast Minneapolis Minnesota 55418 dha. Kuni bakka Minneapolis fi Columbia Heights itti walitti borderii sanin jira jechuudha. Overall gaafii natti gaafatte gaafii gaariidha. Nuti kliinikni kun eega hojii isaa eegalee April 7, 2020. So eguma Koovid eegalee Koovid dhufee baatii tokko kana booda kan eegalee hanga duraa sanii telemediciinumaan hojjechuu turre gara achirraa kaanee gara gartee nama mallattoo takka illee hin qabne mallattoo Koovid hin qabne gara klinikaa fiduu eegallee sawwanni godhuu eegalleef namni kun gartee klinika kana waan hin beekne jecha klinika kana akka baruu benneeti. Achirraa amma san bira dabarree asitti yeroo dheertuudhaaf Koovid testing godhu ture. Ala kanatti sanillee gartee hawaasaa wajjin wal baruudhaaf ala gaariitti nu gargaare. Amma immoo tinki gaafa eegallee yaadadhu obsaan yeroo yaadatillee beeku talaallii Koovidii kana kannaa jirra. Talaallii Koovidii kana dubbadheetiin karaa inshuraansiitti kushachii deebi'a. Talaallii Koovidii argachuudhaaf namni wanta kan osoo gara deebisaa sanillee hin deebineen gaafii hedduutu naaf dhiyaate dhiyeenya kana. Namni talaallii asitti fudhachuudhaaf gartee peeshantii bakka kanatti fayyadamu ta'uu qabaa gaafii jettuutu hedduu dhiyaatee jira. Namni Oromoo ta'ee sababa biraalleen ammoo primarily namni Oromoo klinika kanatti peeshantii asii ta'uu necessarily hin qabu silaataan inni feena. Ammoo talaallii argachuudhaaf galmaawanii talaallii asitti fudhachuu yoo gartee peeshantii keenya hin taanes fudhachuu akka danda'u asumaan itti himuu barbaada. Ammoo waanni Department of Healthiin gartee peeshantii keessan kan duraan isin biratti galmaa'e dursa kannaa waan nuun ja'aniif gizee bilbilan gizee garii warri front desk akka gartee peeshantii keenya qofaaf waan jiru ni jira. Ammoo overall kaayyoon keenya nuti dhukkubsata keenya kan bakka biraattis fayyadamu haa ta'u kan nu biratti fayyadamu namni Oromoo tokkollee akka
gartee wanta kana argachuu dhabuudhaan miidhamullee hin feenu akka argatan feena. Kanaafuu kuni akka gartee ifa ba'uun fedha. Kan biraa kan inshuraansii kan kaafte. Akkuma beeknutti naafi Obsaan naafi Dr. Obsaa fi Latiifee hojii bakka kana gisee eegallu akka dhuunfaatti eegalle. Ammoo history kanaa fi nama hedduu wajji gisee haasofnee haala wanta kana keessa barru nama nu bira jiru nu dura ture hojii gisee haasofnu akka dhuunfaarraa akka non-profit akka yoo deebine hawaasa keenya kana akka gargaaruu dandeenyu irra hubanne. Hubannaa kana wajji qabatee nama access medical center kan jedhamu kan Minneapolis yeroo dheertuuf ture sanii wajji hariiroo uumne. Hariiroon kuni nuti yeroon hojjennu hojiin keenya kophaa keenya ta'ullee hariiroon kuni wanni inni nu fayyadu hawaasa keenya bal'inaan akka gargaaru nu fayyada. Haala akkamitti hariiroon kun nu fayyadu jenne gartee uummanni access medical centeriin kuni governmentii hojii hariiroo gartee nama insuraansii hin qabnellee akka gargaaranii gargaarsa kanatti gartee akka booda deebi'anii mootummaarraa gargaaraman wanta qabanii. Kanaafuu kuni gaaffii deebisuudhaaf Dr. Obsaan itti yaada'u. Yoo inshuraansii illee hin qabaanne nama asitti tajaajiluu hin dandeenya. Yoo inshuraansii hundallee fudhachuu hin dandeenya. Kan private ta'e kan governmentii Medicare, Medicaid kan biraa kan dhufaallee kan jiru fudhannaa nama inshuraansii hin qabnellee gargaaramuu hin dandeenya. Yoo haalli namni inshuraansii hin qabnellee akka dandeettii isaatti kafalee akka gargaaramu haalli sanillee ni jira. Kanaafuu inshuraansii fi wanta abjaanii gartee namni keenya gartee wanta tajaajila akka dhaban hin barbaannu sanii gartee wanummaan dhuunfaarraa gara non-profit kanatti deebineef. I hope kanneen deebisaa keessatti deebisan fakkaata. Galatoomni. Dr. Obsaan yoo wanti guutuu qabaatte itti dabaluu dandeessaa? Sure, ittiin dabalaa. Laal wanni jiru Access Family Clinic kuni akka dhaabbata fayyaa qofa ilaalamuu qabu akka instituutiona uummata keenya hawaasa keenya tajaajiluutti ilaalamuu qaba jechuudha. Yeroo Covid-19 warreen kana namni hedduun klinikni isaanii cufaa ture afaaniinillee bilbilanii nama argan turanii hoggaa iddoo kana jijjiiratan ka dura jalaa kaasu telefoonaan nama afaan isaanii dubbatu. Doktorrillee nama afaan isaanii dubbatu. Nama afaan Ingiliffaa malee hin beeknes ni jira garuu gargaartuutu jira jechuudha. Warra kurfeessitee gargaartee warra provider jennaan warra nama gargaaru kana doctor, physician assistant, nurse practitioner gareen tun akka jirutti waliigalatti haakimtoota yookiin warra providers jedhamanii akkuma Amin jeetti wanni tokkolleen akka uummatan daangeessite barbaanna. Klinikni kun from private to non-profit wanni jijjiirameefu uummanni keenya waa tokkoon illee osoo hin daangeeffamne dhufanii akka tajaajilamanii. Sunis nama Medicare irra jirus ta'u, MA, private insurance, nama insure illee hin ta'in akka dhufanii gargaaraman. Namni irra guddina insuraansii hin qabne there is something called sliding scale fee. San jechuun akka tabarooteetitti kafaltaa sunis formulaa mataa isaa qaba. Wanni nama gaafatan qoftiin pay stubbii kee cheeka kee kan sila akka dhuunfaatti hojjetta ta'u kaampaanii irraa hojjetta ta'u san qofa si gaafatanii sunis to just determine how much you need to pay. San namni irra guddina akka haareetti hin taaneef hin jaa. Sababa kilinika kana dhaabneef gaaf biraallee dhuftanii achillee ilaaltanii hawaasaaf keessa gabbuunee ibsuu fi dandeenya. Wanni guddaan immoo weerara Koovid kana keessatti wanni akkana argamee ammallee Koovid waa hedduu jijjiire klinikni sila private clinics kan warri Parkinicklet, Fairview, Alaina hedduutu cuccufame eega pandemikiin kun dhufe. Sababa maaliitiif? It's because of the pressure from Covid and financial difficulties. Yeroo kanatti hawaasni keenya iddoo kana qabaachuun hedduu barbaachisaa. Amma naannoo Siider kana health partner clinic jira. Klinikni sun guutumatti cufamee jira. Hedduun hawaasni keenya warri manguddoon qallaa dhedheeraa yookiin fooqii keessa warri galan gara keenya dhufaa jiran jechuudha. Asuma waniin dhaamuu barbaadu yoo akka haariyaatti illee nu bira dhufan
qoricha isaan duratti fudhachaa turan. Even bilqaata keessa ture, the bottles. Dullachallee goggogaallee maaliif hin taane, they should bring it. Yeroo hedduun dhufanii kiniina dawaa maqaan beekanii gurraatti xiqqoo takka yoo buluu xiqqoo takkaan fudhadhaa malee hin beekanii. Kanaaf kadhaan teenya maali? Nu bira koottaa isin gargaarraa nullee gargaara. Maaliif? It's going to reduce the amount of time that we spend on searching pharmacy kam deemtan kiniina akkam fudhachuu turtan waan jiru kana itti qophaa'aati sin qeeffadhaa koottaa jenna. Hagasumaan irratti idaa'uu barbaadee bikka Amin dhukkubsatoota jeesani haajamtoota namnichi dhufu. Namni fayyaa dhukkubsateef kan dhuftu talaallii wanni godhattuuf osoo nagaya qabdu akka dhukkubni vaayirasii koronaa kun fakkeenyaaf akkas hin qabnee fi nagaya qabaataniifis there is age appropriate, sex appropriate preventative medicine jaaniitu jira. Osoo nagaya qabdu biyya kanatti hordoffiidhaan kan ilaalamtu jira. Hundumaafuu xiqqoo tanarratti deetiin gaafitti aanu dabarra jechuudha. Galatooma. Okay, galatooma dhugaa anis gara kootiin baay'ee gammadee jira ofii irratti argamuu keessanii fi akkuma kanas immoo as Minnesota community keessatti kilinika banattanii nuyi isinitti boonna baay'ee gammanneerra. Saba keenya tajaajiluu keessanii fi baay'een galateeffadha. Immoo karaa kootiin akka Oromoo tokkotti baay'ee lamaan keessanitti boona nuti jabaadhaan jedha. Ani gaaffiin isin qabu amma talaallii kana kennuutti jirtu namooti baay'eenis informationii dhabuu danda'u. Garuu keessumaa sabii keenya nama akkamiitu, nama umurii akkamiitu prioritize akka inni kennamuuf dura jira, namoota akkamiitu dhufee achitti dura talaallii kana fudhachuun irra jira. Range umurii certain age dha moo namooti hundumtuu dhufanii talaallii sana fudhachuu danda'u isarratti xinnoo se'ee. Dr. Obsa gal. Ayyee ani yoon jalqabe dhaabuun beeku fayyaa ta'e adumaa jalqabaa Amin itti haa guutu. Gaaffii gaariidha. Gaaffiin tuni deebisaan isii guyyaa guyyaa jijjiiramti. Gaafa dura vaaksiinii lameen dura Pfizerii fi Modernaadha. Akka inni argamee emergency authorization jaanii vaaksiinii kuni hojiirra gaafa oolu namoota dursa kananiif ture. Kunis eenyu hojjettoota eegumsa fayyaa keessa warra jiran healthcare workers nama miliyoona 22 na fakkaata warri Ameerikaa keessa jiru. Then nursing home residents warra mana manguddoonni keessa itti jiraatan nursing home jaaniini about 3 to 4 million people isaaniif dursi kannamee ture. Kunis sababaa kannameef jira because they are considered high risk group. Warroota dhukkuba kanaaf saaxilamu jaamun isaaniif dursi kanname. Haguma gaa isaanis argatanii vaaksiinii lachuutu akkaataan itti dalagu maaliif namni talaallii fudhataa boodatti dhufna. Eega vaaksiinii lameenuu hayyamamee hojiirra ooluu jalqabe garee lameen tanaaf kanname. Achi booda immoo warra waggaa 65 oliitiif haa kannamu jedhanii. Haguma gaa wanni kun bal'achaa deemtutti namoota ammaan tana akkas ta'e Minisootaatti nama waggaa 50 olii ka underlying condition warra qabu. Underlying condition jechuun nama uzrii waartuu qabu jechuudha. Fakkeenyaaf dhiibbaa dhiigaa haa taatu, dhukkuba sukkaree yookiin gabbina yookiin maal jaaniin obesity kana qabaannaan haasmii yookiin aazmaa kana qabaannaan waggaa 50 ol taanaa sii kannama jechuudha. San bira dabree keessattuu kilinika keenya wani nuti karaa isteetaatiin xiqqoo push godhaa turre. State of Minnesota akkuma beektanitti the highest hit countiin Hennepin ture. San jechuun dhiibbaa guddaa kan irra ga'e namoota jiraattota countiin afaan Oromootti maal aanaa wannaati ture aanaa Hennepin county. Hawaasni keenya guddaan achi keessa argama. Keessattuu ammaas the marginalized community hawaasa Koovidiin kunis all equalizer garuu boodarra hoggaa dhufu maal agarsiise. People who are on the fringes of society, on the margin of society, namoonni duraanis hawaasa kana keessatti moggaa turan karaa eegumsa fayyaatiin afaan beekuu dhabuudhaan ammaas lammii
aadaan tun itti haariyaatiif ta'uudhaan warra moggeeffame yookiin moggaa jiru kana haalaan miidhuu isaaniiti baran jechuudha. Waan san ta'eef jecha kiraateeriyaan kunillee hin jiraate fakkeenyaaf amma ani yooniin akkooti nama tajaajilu ta'e urmiin tiyya 50 hin geenye garuu manguddoon mana keessaa tajaajila. Yookiin immoo namni keenya hedduun service industry keessa hojjeta. Essential worker jedhama. Nama taaksii oofaa ta'u, nama transportation company, nama nyaata manatti deliver godhu yoo ta'ani uummanni kun essential worker jennee haga tokko push goonee namni kun akka argatu barbaanna jechuudha. Maaliif yoo nama kana kan dhukkubsatu taate maatii meeqaatu gaddaafama. Yoo dhukkubsatee mana taa'ee nama biraallee dhukkuba kanatti dabarsuu baatu mindaan isaa jiruun isaallee dhiibbaatu irra gaya waan ta'eef akka isteetaatti gaayidlaayinsii wanni jiru hoggaa bal'isaa dhufan malee ammaaf kan jiru nama hojjettoota fayyaa warra nursing home warra urmiin isaanii 65 ol ta'e dhukkuba qabaatanii urmuma isaaniitiif jechaa'u ni kennamaaf. Ammoo nama waggaa 50 olii kan dhukkuba waaraa qabu ni kennaniifi akkumaan jeetti there are some exceptions namoota silaa tier 2 keessa bu'a. Tier jechuun hoggaa namoota kana ramadan warra ramaddii duraarra jiru katti aanu jira akkasitti wal faanaan dabarsaa deemanii nuti haga dandeenyetti warra home care business qabu warra manguddoo mana keessatti tajaajilu warroota kanaas maaliif community teenya tajaajiluuf jecha hanga dandeenye gargaaruuf tattaafachaa jirra. Mee obbo Amin wanni naan irraa hambisoo jiraate irratti haa ta'u. Mee Amin osoo wanni hin jedhin hin dabalaa fi achumaan wal qabsiisee akka inni deebisuuf egaa amma kiraateeriyaa CDC fi State of Minnesota kaa'ee maal akka ta'e akka gaariitti nuuf ibsitee jirta. Garuu sanuma keessatti immoo kliinikni amma hawaasni keenya itti gargaaramaa jiru kan isin dhaabdan kun immoo amma karaa kamiin moor nama hedduu gargaaruudhaaf waan godhaa jiru nuuf ibsitee jirta. Tole amma namni fudhata amma gara ogummaa keessanitti hin dhufa. Shakkii baay'eetu jira waa'ee Koovidii kan haala kanatti jechuudha. Oloona conspiracy adda addaatu deemee namni keenya akka irraa shakkii godhatu waan godhaa jirutu jira. Garuu amma namni mileenaan lakkaa'amutu fudhatee jira already. Akka nama ogeessa fayyaatti mee amma namoonni yeroo fudhattu reakshinii akkamiidha kan namarratti agarsiisaa jiru amma erga namni fudhachuu jalqabee booddee yoo reakshinii like dhukkuba akkamiidha kan sitti dhaga'amu sitti dhaga'ame immoo maal faa gochuu qabdaa kana akka ogeessa fayyaatti mee lamaan keessayyuu wal harkaa fuudhaatii akka namni shakkii inni qabu sodaa malee akka dhufee fudhatuu fi sanarratti mee gadi jabeenyaan osoo ergaa kana dabarsitan. Galatoome. So dubbuma kan obsaatti irratti deetiin gaaffii kan itti dabra. Akka kilinika keenyaatti akkuma Dr. Obsaan jedhetti kilinika keenya kun namoonni inni tajaajilu namoota agartee warra dhukkuba kana agartee hedduu saaxilaman irraahi waan ta'eef definitionii agartee kan CDC fi kan Minnesootaan baasee alatti illee kilinikni kun advanteejii inni qabu amma nama umriin isaa 50 irraa gadi buusneeti kilinikni keenya kun nama 45 ol ta'eef kennaa jira. Okay? Nama 40 amma kiraateeriyaan ammaan tana kan baasan umriin isaa 45 irraa hanga 65 yoo ta'e yoo dhibdee takka qabaate dhibdeen kun agartee akkuma Dr. Obsaan jedhetti dhukkuba sukkaara haa ta'u asmii haa ta'u dhiibbaa dhiigaa haa ta'u kolesteroolaa haa ta'u qaama qabaachuullee haa ta'u kun hundinuu tokkotti ta'u. So nama 45 irraa kaasee ila hanga 65tti namni kana tokko qofa qabu talaallii kan argachuu ni danda'a. Kaan ammoo namni ammaan tana namni ama 18 irraa hanga ama 45 yookaan 65 yoo dhibdee lama qabaate. Okay? Amma kan duraan 45 irraa hanga 65 dhibdee takka jenne. Okay? 18 irraa
ila hanga 40 45 yoo dhibdee lama qabaate kana jechuun sukkaraa fi dhiibbaa dhiigaa waliin qabaate takka asmii fi dhiibbaa dhiigaa waliin qabaate takka furdina qaamaa fi daayibiitisii waliin qabaate nama kanaaf talaalliin kun kennamuuf hayyamamee jira. Okay? Kana malee ammas nama PCA hojjetu nama adult daycare hojjetu kanaafillee hayyamamee jira. Kana biratti dabaree nama airport illee hojjetu amma namni keenya irra guddaan airport hojjetanii so kanaafillee hayyamamee jira. So akka klinikni keenya kun gartee waan namni inni tajaajilu kuni waan hedduu gartee kan miidhamurraa waan shakkaman jecha kuni gartee opportunity irra bareedaati. Kan biraa mana tokko keessa yoo namni generationni lamaa ol jiraate fakkeenyaaf akkoo fi yoo gartee haadhaa fi abbaa ammas akkoo I don't know afaan oromootti kan jedhaniin ijoollee fi haadhaa fi abbaa ammas akkoo okay yoo akkasitti jiraatan kunilleen determinantii tokkorraa kan laalamu so nama kanaaf gartee tokko waan tokko saaxilu jecha sila kan umriin isaanillee yoo ga'u baate kanaafillee kan namuun hayyamamee jira. Keessaa hawaasni keenya kuni gartee nama hedduutu akkasitti waliin galaa. So kun gartee hawaasni kana baratee itti fayyadamuun gaariin jira. Kan biraa kan so kun kan talaalliitti kan biraa klinikni gartee irra guddaan kan gaafiin tun gaafiin lama dana gaafatte kun gaafii hedduu gaariiti. Nama gizee hedduu gartee namni keenya kun shakkii qabaa maal conspiracy theories waan hedduutu Facebookii fi waa hundarraa haasawamaa jira. Gizee hedduu gartee gizee akkamiin hunjaan nutuu fudhanneetuma jiraannee miti jennaan gartee. Gizee san jetteen namni keenya gartee shakkii duraan qabu san eega isaan gartee warri wanta kana keessa beekuu fudhatan ani sumaan ta'uu jedheeti itti amana. Dhugoo robataa miti nama as dhufee dilas amansiisuudhaaf dirqamne hedduun garre Dr. Obsa itti da'uun ni mala. Kana kan biraa wanni nuti gartee itti himnu haala wanni dhukkubni gartee talaalliin kun itti dalagu. Akka ijoolleetti gartee gatteenye maaliif amma namni gartee dhukkuba qaamaa gartee mata nama dhukkubsaa akkana nama miidhaa jedhanii. Gizee kana gartee talaalliin haalli inni itti hojjetu qaama kee kana gartee leenjisee akka dhukkuba kanaa hojii gartee yoo fuuldurallee saaxilamte akkasirraa ittisu akkas gargaaru. Kanaafuu namni gartee namni loltuu yookaan wataaddarummaa leenjifamuudhaaf dhukkubbii qaamaa ni qabaata. So kanaafuu gartee talaalliin tun wanni isin nama gootu dhukkubbii bakka sidiranii san dhukkubsu kana wanni ta'uuf gizee sidiran seeliin achi jirtu san gartee seeliin qaama namaa achi keessa jirtu kuni vaayirasii kana fuuteeti analyze gooti. Maali wanti kuni? Kana ajjeesuudhaaf jecha inflammation gartee itti qophaa'uuf jecha kuni waan ta'u. Kana gartee diiteelii yoo adda baasnee ibsineef namni tokkolleen kan gartee dhiibbaa dilas kan amansiisuudhaaf agarre tokkollee hin garre. Kan biraa gaafii overall ammaan tana nama I think gaafiin kanuma wal qabate so gizee akkasitti gartee nutis fudhannee jirra gizee nama fudhate gizee argan gizee nama hedduu kaasee fudhate kanas argan hedduu dilas itti dhibamaa jirru nama amansiisuudhaaf. Kan itti dhibamaa jirru nama ganda jiru yoo gandatti haasawaa eegalle nama santu irra jaba malee takka gizee dhufan namni duraanuu about 80% gartee murteessanii dhufanii 20% san deemuun hedduu laafa. Kan biraa kan dhiisanii jira gaafiin. Dhugaadha. Already namni mana isaatii ba'ee gara kiliinikaa dhufu amanee dhuma dhufaa isa kakkee mana ta'aa jiruuf
akka inni shakkiinsaa keessaa ba'uuf kan amansiisuu qabnu miti. Fi akka ogummaarraa kaatanii amma inni jalqabaas inni lammaffaas namni baay'ee fudhateera. Lammaffaa namni fayyee deemaa jira. Kanaaf talaallii kun hojjetaa jira jechuudha. Kanaaf namni shakkuun qabu, sodaachuun qabu. Yoo sodaa qabaate immoo namoota akka keessanii ogeessota fayyaa bilbilanii gaafachuun danda'ama jechuudha. Kanarratti waliin takkee yoo gartee wanti illee baalamallee qabne nuti gizee biisiin taane asitti nama as dhufee hojii gizee takka illee isaaniif deebisuudhaaf qophiidha. Dhufanii nu dubbisuu ni dandeenyu yeroo takka illee. Kana malees gartee baalama biraa qabatanii kan talaalliitii miti. Kana nu gaafachuudhaaf kan adda baafachuudhaaf yoo isaan dhufanii nu hojii haasa'uu yaadan nuti gizee takka illee isaanii hojii haasa'uu kana haasofsiifne gartee shakkii kana mataa isaanii keessa haquun haquudhaaf qophii. Ammaas kan biraa kan yoo itti ta'e amma bakka kanatti nama 1000 kan ga'uuf kan inni jira. Ilaama takka nama dhibdee takka illee dhibdee eegamee ol karaa dhufe takka illee hin garre. Ammaan tana eegalee nuti at least baatii 3-4 dabarree jira. So amma guyyaan kanneenuu nama 100 ol kan guyyaa kannaa jiru. Kana bira dabaree waan gartee namni hedduu guyyaa lameen kana qofatti fudhachuu hin dandeenye jecha amma naannaa fi Dr. Obsaan guyyaa kana alatti guyyaatti habba 10 nama Oromoo qofaaf irra guddaa prioritize goone kannaa jirra. Kun wanni gooneef gartee akka hawaasatti gufuu akka hin taane gartee argachuun akka gufuutti hin taane kanuma haala mijeessuu fi mee Dr. Obsaan yoo waan itti ta'u jiraate. Gaafii biraatti irra buustanii san keessaa ta'uu danda'a. Guddaan immoo sodaa dhiisuu qabna. Vaccine has been around for a long time. In 1780 something, the British physician Edward Jenner nama jedhamutu jalqabe. And it's been around dhukkuboota hedduudha mancaasees jira. Kun immoo yeroo gabaabduu kana keessatti dhukkuba dhufee addunyaa weeraree jiruu ilma namaa jijjiire kana teknoolojii fi gargaarsa rabbiitiin argannee waan kana immoo fallisaa argamee yookaan nuti maddii ciifnu taate numaatu ifi jira jechuudha. Akka ammaan tana eega pirezidaantiin Ameerikaa jijjiiramee tattaaffii guddaa godhaa jiranii namni miliyoona 200tti dhiyaatu amma fudhatee jira. Kun hedduu nama boonsaasi yeroo gabaabduu keessatti biituun ni banamti. Yoo gaafiin vaaksiiniin kun akkamitti hojjetaa? Maali asxaan isaa? Maaliif irraa eeguu qabna ka joo jiraate irratti da'uu nan danda'a. I think Amin bal'isee dubbatee jira. Baay'ee gaariidha. Animtiyyuu warra shakkan keessaa tokko ture. That's good for me. Ani jechuun baay'ee sinirraa baradha. Maali ani gaaffiin koo yeroo baay'ee maanni side effectiin isaa in long term ammatu hin ta'ini gara fuula duraafaatti waan namatti fiduu danda'u waan jiraa faalaata jedhee san shakka malee tokko gaaffiin koo isa kana. Akkasumas immoo gaama talaallii aynata adda addaa baay'eetu jira gabaa kanarra amma akkuma amma jennee Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson, AstraZeneca, Novavax, I don't know baay'eetu jijjira amma warri kuni maayini adda addummaan isaanii isa kamtu gaariidha. Maaliifi maaltu jira gidduu isaanii adda addina isaanii himuu dandeessanii? Vaaksiinii ammaan tana Ameerikaa keessatti hojiirra oolee jiru sadeen Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson kan ammaati maayii irratti dubbattee AstraZeneca and Oxford University isaanis ka afuraffaa ka xiqqoo malee hojiirra ooluuf ta'uudha. Garaagarummaa isaaniitti osoo hin seenne dura vaaksiiniin kun akkamitti hojjetaa? Right? What is vaccine? Vaccine jechi jedhu qaamni keenya akkuma qaama argansuu qabnutti akkuma onneen dhiiga tootee oksijiinii fi nyaata qaama keessaa harcaasuudhaaf uumamtee nu keessa jirtutti biliitii addaatu jira qaama keenya keessaa immune system jedhama. Sunis ittisa qaamaati. Utaalloo yeroo gannaa nu qabu kana nurraa ittisuu bira dabree dhukkuboota biraa even seelii qaama keessallee deemee seeliilee yookiin lubbuyyoo dulloomtee
yeroo hojii ala taate kanas mancaasuu irratti tammoo inimaatu karaa kaansarii jijjiiramaa jirtullee keessa deemanii ilaalanii akka nu keessaa mancaatu godhuu irratti immune systemiin hedduu barbaachisaadha jechuudha. Ilmi namaa yoo san hin ta'in qilleensi nuti fudhannu kun vaayiresoota biliyoona meeqa keessaa qaba, bishaan nuti dhugnu baakteeriyaa qaba, irra guddinni immoo jarmiileen hedduun tuni akka baay'ina isaaniitiin dhukkuba namatti hin kaaftu. Warroonni dhukkuba nama kaasan pathogens jedhamu. Vaayiresoota hedduu kana keessaa haga tokko kan namatti kaasu baakteeriyoonnis akkasumatti immoo qaama keenya kanarra seelii qaama keenyarra baakteeriyaa kalloo teenyarra jiraatu irra heddummaata jechuudha. As far as the germs are concerned, you are, billionaire and trillionaire. Kun hundinuu symbiotic relationship jaanii qaama keenya wajjin wajji jireenya nagayaa qabu jechuudha. Tokko tokkooti immoo daangaa keessa ce'ee gara dhukkubaatti deema. Eegagaa fuulleeffannaan teenya waa'ee vaayirasii taateef vaayirasiin jarmoota keessaa tokko vaayirasiin qaama namaatiin alatti yookiin bineensa isiin miitu yookiin biqiltuu isiin miituun alatti lubbuun qabdu eega takka waan lubbuu qabaa seente if wal hortee achi booda immoo feezii lama keessa jiraatti jechuudha. Tamma koronaa vaayirasii kana akkuma yaadannoof isiniin ta'u osoo kasiyanaa kun hin dhufin dura bara 60moota keessaa community acquired coronavirus jaanii gosa afuriitu jira. Sun akkuma vaayirasoota akka rhinovirus, adenovirus kanatti diifafa nama kaasu yookiin utaaloo nama kaasu kan immoo haareenii dhufee addunyaa akka weerare kuni coronavirus keessaa isa haaraa maqaa addatti moggaafamee jira. Covid-19 jedhama. Firri isaa kasan dura ture immoo bara 2012 kana fakkaatu ammas hedduulee nama yarsee nama dhukkubsu ture. Dandeettii rabbiitiin 2002 dhufe SARS-1 suni dhabamee jira. Bara 2012 dhufe immoo MERS jedhamu biyyoota jiddugala bahaatti argama. Sun ammallee ni jira, gaalaa fi nama qaqqabaa. Ka amma jiru kuni COVID-19 kun immoo dhukkuba addaati jechuudha. San biroo dabarree talaalliin maaliif barbaachiseere? Talaalliin wanni barbaachiseef dhukkubni kuni tokkoffaa haalaan dabra. Lammaffaa yoo nama qabellee nama hundallee ta'uu baatu parsantii hanga 15 nama ta'u mallattoo irratti argisiisa. Mallattoolee isaatis namni hundinuu waan beekuuf jecha amma keessa seenuun hin barbaachisu. Maybe 5 to 10% yarsee haga mana hakimaa seenuun godha. Amma talaalliin wanni barbaachiseefi akkuma eegumsa harka dhiqadhaa, fuula keessan maaskii uffadhaa, jaamee nama gorsamutti kuni akka vaayirasiin sun hin seenne yoommoo kan osuma if eeggannoo tana gootuu kan isi seenu ta'e nama haga tokko waan yarsuu danda'uuf jecha maaliif wooma qaama ittisaa yookiin immune systemii rabbiin nuuf uume san maaliif inumaatu leenjifne dhukkuba kana nurraa ittifne waan jirurraa jalqaba jechuudha. Bu'urri vaaksiinii uumuudhaa sanirraa ka'a. Maal keessa dabree as ga'ee kajoo ammatti hin seennu gabaabumatti vaaksiinii lameen Pfizerii fi Modernaan genetic code yookiin messenger RNA waan jedhamu jira. Biology keessa there is a central dogma. DNA, RNA and proteiniitu jira. Kana jechuun naafi ati waan irraa uumamne qabna. We have genetic material. Aanneen haadha abbaa isii wanni fakkaattuuf wanni isiin haadha abbaa isii irraa dhaaltu suni koodii san keessa instructiona san keessa jira jechuudha. Akkasumatti biqiltuuleenis lubbu qabeeyyiin hundinuu genetic material isan qabdi. Vaayirasiin kun isan qaba. Amma gaa messenger RNA maaliif jaaniin? Vaayirasiin kuni keessattuu Pfizerii Modernaan haallitti vaaksiniin tun qophaa'e akkuma yaadattan qoree gaafaa tokko qaba. Spike protein jedhama. Proteiniin suni yoo kan qaama kee keessatti argamu ta'e immune systemiin kee waan alagaatu nu seenee jira, weeraramnee jirra jeeti dammaqee sirraa mancaasuuf yaalii godha. So adda vaayirasii si keessa ka'an waan silaa spike protein san oomisha akkuma namni tokko yoo distii hoggaa godhu nyaata hoggaa qopheessu instructiona qaba, recipe qaba. Recipe sanii qaama kee keessatti karaa lilmeetiin sii jiran jechuudha. San jechuun maali?
marqa akkanaa takkanarraa oomishamte tawaan akkanaa qabdu oomishi jechuudha jechuun sanumaas keessatti dirama. Qaamni kee immoo instructiona san fuudheeti waan silaa ajajame san oomisha. Wanni sun maali jijjiiramti? Spike protein san. Then immune systemii qaama keetii spike protein sun akka nafasaa hin taane ni beeka. Wanni kun nuun ala je'eeti irratti tarkaanfii fudhachuu jalqabaa jechuudha. Tarkaanfii fudhachuu san keessatti waliifillee yoo vaayirasiin koronaa vaayirasii kun kan nu seenu ta'e ifirraa ittisuu danda'a. Madernaa fi Pfizer isaan lachuu akkasitti dalagaa. Johnson & Johnson gaafiin ta'e kana keessas boodanii dhufti. Maaliin addoo jenne akkaataan itti qaama kana ittiin qarree ittiin leenjifnu ka Johnson & Johnson xiqqoo adda. Maal godhanii vaayirasii dadhabsiisan adenovirus waan jaamuutu jira. Isa DNA virus achi keessa ammallee ergaa yookiin koodii messenger RNA koodii spike protein kana fuudhaniiti akka jibrii walitti namni huccuu hodhu ni beeka walitti diranitti achi keessatti diranii vaayirasicha san immoo hedduu dadhabsiisanii akkasirratti illee dhukkuban finne xunchaa kee yookiin irree kee keessatti diran jechuudha. Kunis achuma keessatti spike protein san oomishee deebi'ee qaamni ittisa keetii leenjii barbaachisan fudhatee yoo vaayirasichi sun kan dhufu ta'e fuulduraaf qopheessa jechuudha. Namni sodaan jirtu maali? What is the long term effect? Hayyee qaama kiyya keessa waan kana kaa'anii haya vaayirasii koronaa vaayirasii kanarraa ittisa jaanii ansar rakkoo irraan qabu immoo na keessa turee maal fidaa yoo jettee gaafatu taate messenger RNA'n hanguma turuu qaba. Eega takka waan barbaachisan godhee achi booda degrade jaama. Degrading jechuun tarsa'eeti qaama keessattuu caccabee hojii ala ta'a jechuudha. So it's not gonna go into your nucleus and get incorporated into your DNA. DNA kee keessan seen. Even ka Johnson & Johnson kunilleen akkaataa isaan itti design itti godhanitti long term effect hin qabu. Maaliif genetic materialii kee keessa hin seenu jechuudha. So saniifuu taraadawa hundaa'u ka beeku rabbi immoo dandeettii fi beekumsa rabbiin ilma namaatiif kan teknoolojii amma jirturra dhaabbatanii wanni kun namaaf kan namaa jira osoo naaf yatiin fudhatiin durammoo clinical phase jedhanii waan hedduu irratti ilaalamee seeftiin isaa doosiin isaa wanni hundinuu ilaalameeti as gahee jiraachuu eega jiraateefu reefu kamturra wayyaa ka jettuuf kanuma sit dhiyaatu yoo Johnson & Johnson Londonitti argamee Oromoo London jirtu taate you should get that. Pfizer yoo argamee ati California jiraattu taate you should get Pfizer. Yoo Minnesota jiraattee klinika keenya wajjin hidhata qabaatte oo achitti hajaaf dhufte taate you gonna get Moderna. Guyyaa 28 dirattee guyyaa 28 namaa kan namaa ka Moderna. Pfizer immoo guyyaa 21tu garaagarummaan jira. Ka lammadaa sii kennanii sababaa qaba kun hundinuu maaliif marraa lammadaa fudhattaa. Johnson & Johnson immoo yeroo tokko qofa efficacy'n isaa hagam takka irra hojjeta ka jettu Pfizer fi Modernaan 94 to 95% effective. San jechuun namni dhibbiyoo dirate nama 95 wanni kun sirritti irraa ittisuu danda'a jechuudha. Maybe 5% qofa gabbuinsa qaba. Ka Johnson & Johnson eega vaayirasiin paandamikiin kun miila fuudhee addunyaarras faca'ee even new strain jaanii if jijjiiraa dhufuu jalqabe isaan clinical trialii seenan. Saniif xiqqoo efficacy'n isaa gara parsantii 70 gara 60 gad deema malee kaanii gadillee gadi bu'aan qabu jechuudha. Kanaafuu whichever is close to you get it in your arm. Irree kee keessa akka argattu barbaannaa jechuudha. I hope sinqisha waa clarify godhe jedhee yaa baay'ee ibsite. AstraZenecaan kun garuu Yuuroopiitti xinnoo rakkina fidaa jira. Kan dhageettis garuu Ameerikaa keessa hin jiru miti kennaan jiran Yuuroopiitti akka blood clot faa namatti fidaa jedhanii haasa'u. Isa hin dhageenye sananii yoo tarii maal seete namni Covid-19 qabu hedduun isaanii dhiini isaaniitti kan taree somba faa dhaqaa. Yoo miila dhiini nama kan taru ta'e DVT jedhanii eegammoo achirraa ce'ee somba dhaqu ta'e immoo pulmonary embolism jedhanii irra guddina it might be the work of COVID-19.
vaccine kanaatu fidaa kan jiru it's very hard to connect. Maaliif vaccine is localized because jiru bikka takka immune systemiin kee achi dhaqeeti leenji'a. Kan immoo blood clot nama fide jiru kuni maybe we need to maybe look at it closely. Maaliif hogii takka takka akka carraa ta'e ati ni jiratta. Maaliif blood clot is very common. Nama hedduutu rakkoo tana qaba. Yoo saniif ta'e sin beeknu we have to look at what the evidence says. But dhugaa AstraZeneca hedduun isaa karaa Awurooppaa kana jira. Kanumatti dabaluudhaa fi kan biraa kan egaa social meediyaan kun egaa gaariis qaba hamaas qaba garuu ololaaf immoo hedduu nama gorsuudhaaf danda'a. Kan biraa wanti amma jedhamaa jiru namoonni already COVID-19 dhaan positive ta'anii qabamanii fayyanii immune system isaanii keessa already develop waan goonee fi fudhachuun nun barbaachisu fa'aa waan jedhu jira. Mee kana akkamitti ilaaltu Amin irraan immoo mee Obsaan boqonnaa sii kennee Amin akka deebisu goona. Actually, gizeen karaa kana drive godhaa ture. Gaafuma kana tutu when I don't know any podcast in the government jiraate fi news biraa in the government jiraate dembeeko maali fi gartee namni eegata kabudhatee jiraate na dhageessanii mi? Hin dhaga'ama. Namni takka Koovid hin qabame fudhachuu nu barbaachisaa. Kanaaf gaafiin deebiyaan kennamu Koovidiin gizee inni si qabe qaamni kee waan isa kana laaffisu jecha immune systemii amma fakkeenyaaf gizee immune systemii jechuun antibaadii akkasitti dila akka talaalliidhaan oomishamutti oomishamuu hin danda'u. Kanallee waan ta'eef ammaan dura dilas waan itti gahan hin jiru. Ammoo wanni beekamu baatii sadii fi baatii sadii booda talaalliin antibaadiin kuni gartee waraanni gartee dhukkuba Koovid kana sirraa ittisu kuni nama dhukkubaan qabamee fi namni kaan tokko miti nama dhukkubaan qabame hedduu gadi bu'a. Kanaafuu baatii sadii booda namni Koovidiin qabee baatii sadii booda qabamaa jira. Yoo yaadan gaafa Koovidiin dura eegalu yoo qabamtellee deebitee qabamtaa waan jedhamu ture gartee hedduu olola akkasitti haasa'amu ture. Gizee kana laalan jala deemanii laalan baatii ilaa hanga baatii sadiitti waraanni qaama kana dhukkuba kana sirraa ittisu kuni hedduu baay'atee jiraata. Achi booda immoo hedduu gadi bu'a. Ammoo nama talaallii argate waraanni gartee dhukkuba kana sirraa ittisu kuni yeroo dheeraa fi baay'atee jiraata. So kanaafuu gartee dhukkuba kana gartee sirraa ittisuudhaaf kan talaallii kanaatiitu irra qaama keessallee tura irraas jabaadha. Waan sanillee waan ta'eef hedduu gartee wanni akkasii bagan jiru. Ammoo namni talaallii namni dhukkubaan qabame talaallii fudhachuu ni qaba ni qaba. Maaliif seete gizee nama dhukkuba nama Koovidiin qabame dhiiga isaanii baatii jala deemanii ilaalanii akkumaan jeetti ani baariin kun hedduu waan gabbu'aa kanaafuu sirraa ittisuu hin danda'u. Amma wanni jedhamu namni takka Koovidiin qabame lama fudhachuu qaba moo takka fudhachuu qaba waan jedhamu jira. Because amma wanni irra deebi'eetiin wanta kana namni wanni habbaa lama namaa kennaniif kan duraa qaama keetii wal garsiisuuf. Okay? Qaamni kee kun yoo dhukkuba kanaa wajjin takka spike protein kanaa wajjin waliin garre antibaadii kana waraana gartee sirraa ittisu kana oomishuu hin beeku. So kan duraa sana kan lamadaa wanni kennituuf humna kennuuf. Okay? Amma fakkeenyaaf waa'ee waraanaatti yooniin kaase gartee waraana akka poolisaatii fi akka komaandoo fa'a. So amma namni gizee dura wal arge basic training guma ittisuu ni danda'a dilas jabaan. Ammoo kan lamadaa san gizee trainingii itti aanu gizee kenniteef humnaa sooreeti gartee sirraa ittisuu danda'a jechuudha. Saniifi tara lama godhuu barbaachisa.
So kana jechuun waliin barbaadeef namni Koovidii takka arge takka qofa fudhachuun ni gahaa waan jedhamutu jira. Kana namni garii ni gahaa jaa kan garii hin gahu jaa. Ammoo amma gartee recommendationiin jiru namni ammaan dura fudhatee jiraates baatii 3 daba yoo dabarte waan kan dhukkubaan sitti argatte san si irraa ittisuu hin danda'u. Kanaafuu Koovid talaallii akka fudhatan saniitu gorfamaa jira. Ammaaf lamaatu amma gorsi jiru habba lama fudhachuudha. Kanaafuu nama kaanii hojii garaagarummaa hin qabu. Okay. Wanni takka wanni inni asirra jechuu fedhe namni ammaan dura Koovidiin qabamee jiraate gartee side effectii amma side effectiin wanti jennu namni gizee akkumaan ammaan dura kaasatti gizee waraanummaa barattu qaamni nama dhukkubuu fi wanni kanaa kun ni jira. Kunis kan talaalliis akkasuma qaamni bikkittis jiraate sansi dhukkubuu akka taalloo faasi godhee qaama xiqqishu dhukkubsuu guyyaa lamaa fi kana fiivarii namatti fiduu mataallee nama dhukkubsuu hundeen ni jira. Kuni nama ammaan dura Koovidiin qabametti xiqqishoo itti jabaata. Akkuma talaallii duraatirra talaallii lamadaatti simtamni kun namatti jabaata. So kana jechuun qaamni kee wal harkee jira xiqqishoo ni beeka. So aggressively gartee wanta kana fight godhaa jechuudha. I think mainly amma recommendation ni jiru yoo fudhattee jiraattillee talaallii fudhachuun irras fayyada. Kanaafuu namni dhukkubaan qabame baatii 3 ol eeggachuu antibaadiin san eeguu hin danda'u. Nin bal'isee moo lalistu mee gaaffii qabdaatti dabali. I think hedduu waan turuuf. Yaa isarratti gaaffiin qabu amma talaallii lamatu kenname miti gaafa tokko isa duraa kenname gidduutti gaaffii jira isa booddee fudhatu. So ituu talaallii isa lammaffaa taatuun fudhatiin achi gidduutti yoo Koovidii argatte maal gochuu sirra jira yeroo makee eeggattee fudhattamoo argii fayyitee booddee talaallii isa lammaffaa sana fudhatta. Gaariidha. Gaaffii reefuu waan Amin bal'isee hime sani gabaabumatti namni yoo qabamee jiraate 14 days to 90 days eeguu qaba. Eegata Koovidiin qabamte. Hagas eedeeti fudhatta. The debate of 1 versus 2 kajoo kana doctora keessanii wajjin haasoitanii akka fudhattan. The message is even if you had Covid illee si qabee jiraatu immune system kun darraawaa laaffachaa waan dhufuuf jecha deebi'aa fudhadhaa kajeudha gabaabumatti. Gaaffii ammaati kaaftee fi jidduu sana yoo si qabee what is the window? Amma laal even if you are ani Pfizerin fudhadhee lachuullee fudhadhee I still wear my mask. Namni ati har'aan tana fudhattee the first 10 days immune system keessuun if qopheessee amma dura leenjawee bikka hin geenye. Hanga leenjawee bikka ga'utti jidduu sana qabamuu dandeessa jechuudha. Waan san ta'eef if eeggannoo godhuun haalaan barbaachisaadha. Usually it takes 10 days for immunity to build vaccine dura. Pfizer fi Moderna, especially Pfizer, you get between 50 and 70% protection with the first dose. With the second dose, it goes up to 95-94% jechuudha. Akkuma reefu Amin jeessanitti irree isaa cimsaa deema jechuudha. Just a quick plug. What are the adverse events jechuun eega talaallii kana fudhatte maal akkam fa'aa irra guddina majority of the time keessattuu namoota yaangii ta'aniif the immune response is so robust, right? Waan nama dargaggoo ta'aniif jecha yoo mallattoon sirra mul'attellee isaan kan nama manguddoo tokko uumaa ifirratti hin dhagayan yoo diratanillee. Mostly mild to moderate pain. Bikka diratte san, bikka lilmee diratte san, bikka waraannate san xiqqishuma si dhukkuba. Kun immoo akkuma jedhe namni gurguddaan hedduun dhukkubu. Fatigue, namni dadhaba guyyaatti aanu fa'a. On my second shot, I was actually tired the next day. And then by the third day, guyyaa sadaffaa talaallii dirachuu kiyyaa irraanfadheetiin ture jechuudha. Kun immoo mataa nama bowwisa jedha namni Oromoo kutaalee adda addaati.
mataa nama dhukkubsa nama tokko the incidence is very low. Immoo nama dhukkube, nama mataan dhukkube, nama dadhabbiin itti dhufte kanaatu nama hunda bilbileetti hima. So you would think that this vaccine akka namni hundinuu side effect kana qabu si fakkaata. Because the word travels. Duraanuu shakkiin dhufa. Yoo waa takka asxaa takka illee ofirratti arge, oh kunoogaa. Maafin fiddiradhaa dhufa jechuudha. But what they have to realize is that they are protecting themselves. They are protecting their family. Maatii isaanii, hawaasa isaanii eegaa jiranii. Once and take that small discomfort. Dirate san guyyaa tokkoof guyyaa lama keessa inni kutaa. My message is namoota kilinika keenya dhufu maal jennaan. Take Tylenol the day off. Guyyaa dura dhufte san osoo hin diratin Tylenol miligiraama 500 fudhadha. Galgala sa yoo xiqqoo sitti hammaate firii lama itti deebi'aa fudhadha. Guyyaatti aanullee yoo feveris qabaatan fudhadha achi booda wanne jechuudha. Gaafii lalistuun kaafteef. By chance you can actually get Koovid. Even osoo atiin fudhatiniyu Koovid si seenee qaama kee keessa jiraachuu mala. You don't know. But ati immoo qaamni kee nagaa qabaa dhayitee talaallii fudhattaa. There's incubation period. Incubation period jechuun afaan Oromootti onkorrii jaaniin. Onkorrii jechuun buna namni oomishu ni beeka. Buna kana mukarraa guurtee hanga goggogu lafa keessu jira onkorrii jaama. Hangi suni hanga vaayirasichi sun qaama kee keessa ture karaa mallattoo jijjiiramu jechuudha. Vaayirasichi si keessa jira ati hin beektu dhayitee waraannattaa. Maybe 5 days, 10 days later, you could have Koovid because talaalliin sun amma dura qaama keen qopheessinire. So maal goota yeroo sanitti mallattoolee inni sirra fiduutu murteessaadha. Yoo mallattoon inni si fidu si dadhabsiisuu, si qufaasisuu yoo kan ta'u ta'e sani namarraa illee kophaa bahuu qabdu. You have to quarantine yourself for 10 days, 14 days. Akkuma nama talaallii fudhachuu baattu mallattoo sanii ofirra gartu taate. Yoo sitti hammaatee qaama hargansuu yookiin hafuurfannootti rakkoo si fidaa dhufe layda ammas oowwa qaamaa 102, 103 akka gaarii feveriin si dhufe yoo itti walaalchaa dhufe you need to go to the hospital. And immoo jarjaranii dhaquu dura wanti manatti if tajaajilan hedduutu jira. And immoo yoo hafuurri si citee keessatti oksijiinni kee gabbu'aa dhufe you need to go to the hospital because akka duraaniitii miti amma koronaa kan akkaataatti tajaajilanis baramee jira. Hospitaala keessa amma namni koronaa qabu hedduu gabbu'ee jira. Amma torbaan guutuun hospitaala hojjechaa ture. I had only 3 or 4 COVID-19 patients. Duraan floorii tokko guutuu cohort floor jaanii walitti kuutanii nama kana tarreedhaan ture. Amma sun hundinuu hin jiru. Which means the vaccine is effective. Namni waa'ee kana baratee jira. Kunis qabamee haga tokkollee taatu natural immunity build godhee jira jechuudha. So haguma heddummaannee talaallii kana fudhannuun namoonni dhukkubni kunis carraa daddabruudhaa dhabee dhukkuba kanallee ofirraa gad xiqqeessaa maayii irratti dhuunfannee ikoonomiinis banamtee ijoolleenis karaa mana barumsaa deebitee kanarraa illee wanni barannu hedduu jira. Life is not going to be the same even after Koovid. Akka hawaasaattis akka saba biyya Ameerikaa qubatuu fi addunyaatti illee this is a life changing eventidha. The last thing I want to say nama dubartii garaa qabu nama ulfa qabu akkam godhaniidha. Doktoroonni ulfa qabulleen because namoonni ulfa qaban kan Koovidiin qabamu hedduu waan yarataniif jecha especially the healthcare workers because they are high risk group waan ta'aniif hedduun isaanii ni fudhatan. However, vaaksiinni kun nama garaa qabu nama amata 16 or Pfizeriif nama amata 18 gatii irratti yaaliin hin godhamne. Waan yaaliin hin godhaminiif jecha the vaccine maker, they cannot say jarri kun haa fudhatanii jechuu hin danda'an jechuudha. But the expert opinion, like major society, namoonni warri akka American College of Gynecology, warri dubartoota irratti ogummaa qabani, they recommend that they take it. Garuu you have to consult with your doctor. Kanaas waaniin wanachuu barbaada. I actually had a chance to talk to one of Oromo person hospitaala keessa hojjetti. Ani ilmaaniin dhaluu barbaada. Haboonti yana bilbilteeti yoo ijoollee dhaluu barbaadde hin fudhatin naan jette akkamiin naan jette. So I took my time isii hojii dhaabbadhee haasoyne. She felt better. She felt confident. And then the fact that hospitaala keessa hojjechuun isiitu it puts her at risk. Ilmaanuma dhaltee lafa jirtu kanaafuu koronaa yoo rabbi sirra buusee si qabee godhee irra talaallii san fudhattee namni hedduu miidhaa hamaan qabu eegdee jiruu lubbuun keetii fi ilmaanuma qabdu kanaafuu
ifee guuturra wayyaa jennee akkasitti haasoinaan isiileen akkasitti amantii fudhattee karaa amantii kiristaanaatiin illee 1666 waan jedhamu tokko jira. Sun kanaa wanni wal hin jiru. You know, Pastor Bushra, Ana, Imam Abdurrahim, amma durallee sagantaa tokko irra dhiyaannee waan kana bal'inaan dubbannee jira. Kuni it came with technology, yeroo wajji dhufee rabbitu lubbuu tana nukkannee lubbuu tana ka eeguu qabu nuhi. Kanaafuu information gahaa odeeffannoo qulqulluu argannee sanit gargaaramnee talaallii kana fudhannee dhukkuba kana mo'uu qabna malee ololli tokko tokko immoo mana nu hambisee waan kanaaf akka nuti illee jira. Silaa saa hedduu qabaannee waan kana irratti mari'ataa oolle hedduu namatti tola. Waan hedduun isinirraa bare gaariitti ibsitan obsa. Garuu osoo sagantaa keenya kana hin golobin dura mee gara jalqabaattan isin deebisuun barbaada. Yeroo ammaa kana gaa kilinika hedduutu cufame akkuma Dr. Obsaa sila jettee aniyyuu bakkan dur deemu cufame xalayaa nutti erganiin arge. Oromoon immoo naannoo Minneapolis jiru kun hedduun akkuma jettu naannoon Riverside Health Partner sana faa dhaqu hedduun gaa cuccufame amma yeroo rakkoo irra jiran kanatti kilinika amma isin himaa jirtan kanatu already banamee tajaajila guddaa godhaa jira. Hedduu na gammachiisa. Mee egaa isin baay'ee ko'ummatoodha. Namni hospitaala keessa hojjetu hedduu Dr. Obsaa amma isin lamaan keessanuu hospitaala keessas hojjettu kilinika kana keessattis tajaajila kennaa jirtu. Hawaasa keenya keessattis immoo akkuma jalqaba jedhee waan baay'ee keessa jirta. Mee yaaduma kanayyuu yeroo like this is a critical time kan kilinikiin kun hawaasa keenyaaf carraa guddaadha jechuudha. Mee yaada isin keessa kaayee akkamitti jalqabdanii kan biraa Oromoonis haa ta'u hawaasni kan biraas kan akka beekuuf ifa gochuu kan qabnu dooktaroota hedduudha. Akkuma kilinika kan biraa deemnee tajaajilamnu as keessattis waan kilinika kan biraa keessatti guutamee jiru hundumaatu guutame. Kanaaf kilinika isaanii hundumaasitti godhachuu danda'u. Kana Koovid vaaksiinii fudhachuu qofaaf osoo hin taane dooktaroota isaaniiyyuu gara kanatti dabarfachuu danda'u. Kanaaf dhumarratti mee waan kana nuuf ibsaati. Adreesa isaas irra deebinee lakkoofsa bilbilaallee namni bilbilee akka gaafatu. Kana akka gaariitti akka namni hubatuun barbaada. Kun kilinika xiqqoo osoo hin ta'in kilinikuma akkuma sakaanii kan yeroo kaan deemneetti tajaajilamnu asittis wanuma sanatu guutee jira. Kan adda godhu nama keenya, afaan keenya, aadaa keenya akka barbaannutti firii taaneetu tajaajilamna jechuudha. Kun carraa guddaadha hawaasa keenyaaf. Kanaaf mee akka ummatti yaada kanayyuu isinii dhufee mee sanarraa lamaan keessanuu akka nuuf overview kanarratti yaada keessan qoddaniin barbaada. Kun yeroo jalqabaadhaa gara fuulduraattis walumatti deebina waan baay'ee jechuu qabna hin qabnuuf malee mee Dr. Obsaa sirraan eegala. Aye, gabaabseetiin Amin dabarsa. Maybe something that we never said before. Akkami klinika kana jalqabne. Klinikni yaadni isaa dubbilee jira. Amin emergency medicine hojjeta. Mercy bikkaananii hospitaala keessa hojjedhu. Yeroo inni emergency roomii keessa hojjetu ani hospitalistiidha. Immoo hospitaala keessa eega namni takka ol gale tajaajilu sanii. Yeroo tokko takka naaf inni itti walirra buuteetiin addama. I have a patient for you. Patient hand over jaaniiti. Namni kun waan akkanaatiif dhufee waan akkanaa kana goonee ammaan kana immoo galuun hin danda'anii ol seenee hospitaala keessa tajaajilamu qabaa ka jiru naddabarsaa. Ani immoo akka nama hospitaala keessa hojjetutti nama sanirraa fuudheen achi booda tajaajilamu barbaachisu saniif ol galchee tajaajila jechuudha. Amin wajjis hojjechaa ture tokko kana. Yaanni waan kanaa yeroo dheeraa bubbulee jira. Boodarra immoo hawaasa keenya kanaas ni beekna. Rakkoo hawaasa keenya keessa jirtu akka nama boordii waldaa hawaasa Oromoo keessa amma marsaa lammaffaan jira. Saniin alatti illee maatii qabnaa hagam takka afaan akka nama rakkisu even namootuma afaan Ingiliffaa beekuufu
aadaadhaan wantoonni nama daaggeessan hedduu jira. Waan hunda keessa seenuu barbaadu garuu naaf Amin haasofnee achi boodallee we went on a journey. Fakkeenya isinii kaasuu danda'a. We organization adda addaa kan dubbifnee jira. Because biyya tana resource jira. Yaada qabdaa yaada keessan immoo bilcheessitee yaada nama tarkaanfachiisu nama tarkaanfachiifne namoonni urree tana keessa dabranoo maal bu'aa bayii keessa dabraniiti waan akkanaa hojjetanii kan jiru miizaanarra keenyeeti. Boodarra wani nuti irra geenye maali? Hojiin kun hojii laafaan. Amma hoggaachi dhuftanii mana bareedaa kiliinika sana argitan behind that nama guyyaa guutuu laallee because our people take time namoota keenya yaada isaanii irraa baastee akka isaan barbaadanii tajaajiltee wanna guutee adda bakka biraa dhaqan 5 to 10 minutes ilaalamanii and nama afaan hiikuuf jidduu jira. Doktoruma isaaniitiin hiree onnee isaanii irraa buqqaafatanii himanuu qaban. But we say this is a unique clinic designed for them. Even if it takes me more time, akka nama tokkotti, akka nama gartee gara rabbii irraa illee waa argatuu fi hawaasa kana guddisuu barbaadutti yeroo keenya wareenneeti achi teenyee tajaajila bikka ati immoo meeshaa babbareedaa staafii san qofa gartaa miti. Even we go beyond that. Maaliif we realize that namni tokko fayyaa hoggaa barbaadu. There's something called social determinant of health. Wantoonni kun maal? Raayit dhabuu. Faarmaasii dhawanii kiniina isaanii yoo inshuraansiin cover hin goone wooma saniiwuu hayyee kabiraan naa jijjiira hayyee doktara kiyya naa gaafadha. Hagas jaaniitu bikka hin dandeenyefaa warra hin dandeenyefaa jira. Deebiiti ammaas jettee hawaasa keenya keessa jirta uummata kana daangeessituutu jira. Kana hundaa'uu wooma marreef Koovid irraa haasofne kana demystifying hysteria jiruu fi this myth about health waan aadaa biyyaa qabnee dhufne kana hundaa'uu caccabsinee akka namni fayyaa isaanii odeeffannoo qulqulluudhaan irratti bobba'u godhuudhaaf we spend a lot of our time, right? Gaafa duratti seennu namoota hedduu kan amma guyyaa biraallee deemnee galateeffachuu qabnus jira. Dhaabbilee adda addaatti hojjennee as geenye yaani isaa bubbulee it took us almost 8 months to a year bikka san bikka argannee cabsinee akka kiliinikaaf mijaa'utti isaa hojjennee waan sila achi keessa guutamuu qabu hundaa'u guunnee hojjettoota achi tajaajilan leenjisuudhaaf nuti waliif firoomneen Access Medical Clinic kan Minneapolis jiru isaanis nama training godhanii muuxannoo isaa waggaa dheeraadhaaf horatan bara 2009 irraa kiliinikni sun jalqabe nama Taanzaaniyaatiin jalqabame inni kun Dr. Samakullaa Jaama nama specialist endocrinologist nama Oromoo keessaa wajjin residency wajjin University Medical School irraa eega ba'an booda wajjin leenjifamee jira Dr. Nagaash nama jaamu isaatu walitti nu fide muuxannoo isaanii irratti hirkannee fedhii nuti hawaasa keenya qabnuuf quuqama nuti hojiitti akka hiikamu goonee amma waggaa isaa naannoo jirra sila akka aadaatti waggaa bikki tokko banamtu eebaan bananii Koovid jecha hin dandeenye maybe waggaa talaallii kana namni hundinuu fudhate bikka san waggaa isaa kabajuudhaaf isinillee achi dhuftanii seenaa isaallee duuba ba'an deebinee akka gaariitti himna. Ammaaf tanumaan jaagaa Amin waan hafteetti haa guutu. Galatoomee Obsa. Wanni eegalmeen isaa akkuma Obsaan jeetti kana fakkaata. Ammoo amma fuuldura keenya hoo hawaasni hoo maal godhuu qaba kan jirratti xiyyeeffadhee dabareedhaan itti fakkaata. Hawaasni keenya bikki tuni yoo hawaasa keenya itti dhufee itti hin jabeessine hin jabaatu. Ammaan tana yoo laalle per population amma gartee hawaasa adda addaatu Minnesota keessa jira. Yoo hawaasa kana fudhatte hawaasni gartee hedduudhaan talaallii kana fudhate yoo dhugatti jenne hawaasa Oromooti. Silaa kilinikni kun jiraachuu baate opportunity kun nama Oromoo kanaaf hin argamtu. Kanaafuu wanni guddoon hawaasni keenya godhuu qabu kan dura akkuma jettutti nu biratti dabarfatanii maatii hundaaf asitti tajaajila fudhachuun nu jabeessa. Gizee nuti jabaanne irree qabaanne gartee hawaasa keenyaaf illee gartee
mootummaarraa illee haa ta'u waan biraatti illee haa ta'u namni humna qabu gartee wanni argachuu danda'a. Kanaafuu kiliniki kun wanni inni hojjete wanni guddaan wanni na boonsu yoo jiraate hawaasa keenya kanaaf talaallii kana kan gartee hawaasa keenya kana silaa kiliniki kun hin jiraanne firee kana hin argannu rakkatti kana beekuun irra jira gartee. Hawaasni biraa asii ila argaman koo tura nuti bilbilanii gartee nu qonnaa jedhanii lakkii nuti hawaasa keenyaaf dura mee dhaabbadhaa jennee gartee isaan wajjin liistii dhageenye zeenamni keenya nutti bilbilan gartee nu biratti illee peeshantii keenya illee ta'uu baatanii nu biratti illee galmaa baatan haga fedhan fiiganuu nurraan fagaatan jennee nuti isaaniif priority kennu. Kuni uumaan bika kanaatu gartee kaayyoo uumaa bika kanaatu hojii waan deemuuf kana gartee irra deddeebi'ee kana waan amma hawaasni waan godhu nu bira dhaabbachuu gartee gurmuu nu ta'u bika tana guddisuun hawaasa keenya guddisuu isaati. Kanaafuu gartee kanarratti hawaasni akka dalaguu barbaadna. Overall kan gartee Dr. Obsaan deebisuu wanni biras barbaadu wanni tokko ni gartee waan nama boonsu hawaasni keenya gartee itti boonuu qaba ammallee akkasumatti jabeessuu qaba. Kanarratti ani da'u tajaajilamtoota qofa osoo hin taane nama iddoo achi leenjisaa jira. Warra biyyatti dooktarummaa isaanii fixanii asitti immoo bakka illee barbaachisu fudhatanii dooktarummaa isaanii guuttachaa jiran Oromiyaa keessaa namoota 3 moo 4 qabna nuti. Dr. Kimfee, Dr. Gammachuu Ayyaanaa, Dr. Xaayir Galatoo, Dr. Taamiraat, Dr. Muhammad Jamaal. Kanarratti aanne yoo hin beeku Dr. Jamaal kana warra kokoree warra beegiiti fulaatu abbaa isaati wajjin walitti jabuudha. Aban akkanaatu dhufeeti mee bikka laali jennaan bikka laallee fi achi hojjechaa jiru. So they bring experience of waan biyya keenya asi muuxannoo argatanii hawaasni keenya kun namoota sila isaan gargaaree fayyaa isaanii tan haga dandeenyetti bikka jiran kanarraa ol kaasuu barbaannu hedduutu jira. Telefoonni keenya adreesni keenya maal yoo jenne maqaan kilinika keenya Access Family Clinic iddoon itti argamu daangaa Minneapolis fi Columbia Heights karaa guddaa Central Yaamurra 36 Central Avenue dha. Websaayitii keenya seenaati. Footoo Amin argitanii kiyya argitanii accessfamilyclinic.org. Telefoonni 612-345-5535 area code Minneapolis 612 achi booda immoo 345-5535 bilbila. Sababa talaallii tanaaf yeroo hedduu telefoonni hedduu bu'a. Isin jalaan kaafnallee nu fatina ijoollonni fuuldura dalagan haalaan dhiphatanii jiranii kana biraas ni dabarraa nu obsitanii dhuftanii bikkaas laaltanii asitti illee jijjiirrattanii isin tajaajila warri isin tajaajilu ilmaan keessan obboleeyyan keessanii muuxannoo bikka biraa qabna quuqama hawaasa kanaaf qabna riisoorsii hunda bikka tana finneeti isin tajaajilaa jirra. Kilinikni ka keenya fakkaatu ka ila amma vaaksiinii kanan argatanii jira Minneapolis keessa. Mayo Clinic nama achitti amma hospitaalummaaf deebi'u waiting list irra isin kaa'uudhaaf 7-2 eegaa warra jaaniifaa jira. Imagine kilinika xiqqaa amata tokko qofa eega nuti dhaabbanne warra waliif firoomnee hojii walirratti hirkachuudhaan hawaasa keenyaaf waan kana dhiyeessuu jechuun waan hedduu nama boonsaati. Sanii alatti illee dhukkuboota adda addaa kan isaan qaban wajji gatteenyee namoota hedduu ka gammadee an eegaan biyya tana dhufe arrumaan dooktara gattaa'ee na wajjin haasawee fayyaa tiyya seriously fudhatee na gargaaru argadhe jee nama hedduu bikka sanii boonuutu jira. Kun hundinuu there's a lot of effort nu qofaa miti hulaarraa jalqabnee namoonni achi dalagu hedduun isaanii kilinika kana tinnisanii bikkaan ga'uudhaaf tattaafatanu. Isinilleen warri miidiyaa nu iyyafattanii hawaasni keenya akka waa boru godhuudhaaf tattaaffii teessaniif galatoomaan jaa. Akkuma jennetti achis dhuftanii gaafa yeroo silaa amata tokkoffaa isaatis kabajnus achitti argamnee bal'inaan hawaasa keenya daawwattoota keessaniif hawaasa hundaa'u kallattii nuuf dabarsitaniin jaa galatooma. Baay'ee hedduu isin galateeffannaa yeroon keenya gara dhumuu keessatti kana caalaa gaaffii isin gaafannee jibbinu
Horsii gara fuulduraatti namatti deebinee walitti deebinaa jedheen abdadhaa. Dhugaa kuni hawaasa keenyaaf waan guddaadha. Ofii koo experience amma waa'ee talaallii kanarraan kan ka'e waldaa amantii lafan deemutti guyyaa jalqabamaa kaaseetu advertaayizii godhama ture himamaa ture namni achi dhufee fudhanne hin jiru. Natti fakkaata namni guddaan warra eejiin isaanii ayyabee fi hundi isaanii dhufanii fudhataniiru. Baay'ee isin galateeffannaa, baay'ee isinitti gammannaa, jabaadhaa. Akkuma jedhan namooti warri isin hin beeknes kanarraan akka isin baranii fi nunis karaa keenya amma dandeenyu goona. Namni keenyaaf akkuma jedhu afaan isaatiin nama lafa dhaqee itti tajaajilamu argachuun waan guddaadha. Baay'ee isin galateeffannan jedhaan karaa koo egaa baay'ee isinitti gammada. Galatoomaa. Lalistuu. Yaa anis baay'een guddaa isin galateeffadha. Galatoomaa lamaan keessan akkasiin baay'ee bizii taatan beekna. Hojii guddaa qabdu. Yeroo baay'ee isin keessumaa Dr. Obsaan argaa miidiyaa irratti isin argaa hojii mataa isaatiin hojjeta biizinesii mataa isaa at the same time immoo kan hojii mana kiimis hojjechaa ijoollees guddisaa maatii keessan guddisaa at the same time community keessan gargaaruu keessanii fi waaqayyo ammoo daddabalee isin eebbisuun jedha nama akka keessanii baay'ee barbaannaa baay'ee nu barbaachisaa uffaadhaa itti fufaa jajjabaadhaa namni keenya immoo akkasii bukkee dhaabbatu abdii guddaa qabnaa. Baay'ee isin galateeffannaa aanne dhuma irratti waan jettu yoo qabaatteetis. Tole anis hedduudhumaan isin galateeffachuun barbaada. Waggaa gara 20 waliin as jira. Qixxeedhuma dhufne Obsa wajjin baay'ee keenya jechuudha. Hawaasa keenya kana keessatti waan akkasii kana gaafa dhageessu hedduu si gammachiisa. Aniyyuu ragaadha ayyoon tiyya harmeen koo jechuudha. Lamaanuu vaaksiinii lamaanuu kilinika kanarraa fudhattee waan fayyaa isheeti jechuudha. Osoo kilinika jiraanne garuu kilinikni ishee ammas beellamamarra jiru. Kun ragaa tokko. Namni iyyuu deemee firii ta'ee amma gaafa achi dhaqee afaan keetiin simatamtee akka gaariitti namni si tajaajilee gaafa argitu keessattuu maanguddoof warra afaan hin beekneef namoonni gidduu ta'an interpreet godhan ammam rakkisaa akka ta'e yeroo hundaa dhageenya. Kanaaf kilinikni kun fala guddaa already fidee dhufeera. Kanaaf Obsaa Amin hedduu isin galateeffachuun barbaada. Har'a osoon isin wajjin haasa'uyyuu OVU kanayyuu maaliif jalqabne sana yaadaa ture. Hojii waan hawaasummaa keenya hundi keenya iyyuu beekna. Miidiyaan keenya baay'een haaluma keenya waan ta'eef waan siyaasaaf waan biraa irratti qabamne waan akkasii gara hawaasaatti fidnee wal jajjabeessuu of jajjabeessuu wal barsiisuu irratti baay'ee dudduba jirra. Waanuma akkasii kana namoota akkasii kana fidnee hawaasa wajjin wal habarsiifnuuf jenneetu nus yeroodhuma qabnu shoo kana jalqabne jechuudha. Har'a carraa kanaan isin teenyee miidiyaa akkasii qabaannee haasa'uun kun anaaf guddaadha. Gara fuulduraattis gaa kilinikii kun guddatee kana caalaas akka hojjettan baay'een abdiin isinirraa qaba hedduun isinitti boona. Bakki isaa immoo bakka baay'ee mijataadha. Sentraaluma North East Minneapolis Kolombiyaatiifis Bileeniifis hundumaaf baay'ee bakka mijataadha. Qarqara 37 fi sentraalirra jira. Baasiin laayinii isaarra deemaa. Kanaaf waan nama rakkisuu miti jechuu fi namoota konkolaataallee hin qabnee fi baasiiuma qabatanii dhufuu danda'u. Kanaaf jabaadhaa isinitti boonnaa gara fuulduraattis akkuma jedhame kilinika sana immoo dhufnee namoota hedduutti soofsifne inni abdannaa isinis deebitanii dhuftu. Egaa daawwattoota keenya amma yoonaan bira waliin turtanii waan dhaggeeffattan kanarraa waan hedduu akka barattan abdii qabna. Keessattuu warri Minisootaa immoo ammuma boorkaatanii akka beellama qabattanii kilinika kana daawwattan irraas immoo fayyadamtan abdii qabna.
sagantaa biraatiin wal arginutti Oromoota addunyaa hundarra teessanii nu daawwataa jirtaniin fayyaa ta'aa nagaan nu jiraadhaan jedha. Fayyaa ta'aa. Oromo